barbaanne wal barraa ni barra walirraa wajji tarkaanfannaa yeroo keenya arraa. Aga daga eebba kitaaba asoosama afaan oromoo mata duree yuuboo fi yaadannoo hin jedhu kan Zabiibaa Roobaatiin barreeffame gaafa guyyaa 26 bara 2011 sa'aatii 6 irraa jalqabee galma aadaa bulchiinsa magaalaa Dodolaatti sirni eebba isaa ni gaggeeffama. Eebba kitaaba kanarratti komedoonni afaan oromoo taakkee fi Uzeenillee irratti argamanii isin bohaarsuu fi qophii xumuraniiru. Artistoonni akka Habiib Kamaal, Dammituu Gabbataa, Amaanyaa Faroo fi Bashir Diidaafaa eebba kitaaba kanarratti argamanii isin bohaarsuu waan ta'eef koottaatii bashannanaa artii keessanis guddisaa. Barbaanne wal barraa ni barra walirraa wajji tarkaanfannaa yeroo keenya arraa.